Shalom nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u. Qaqqaalii hiriyoota koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo ani nagaa koodha. Isinis baga nagaa keessan taatanii boloonni koo akkasumas hiriyoonni koo hundumti keessan na bukkee dhaabbatanii kan na jajjabeessaa jirtanii akkasumas na gargaaraa kan jirtanii jabaadhunaan jechuudhaan hiriyummaa wal godhachuudhaan na bukkee kan dhaabbattan galatoomaa isiniin jecha maatii koo kan naaf taatanii jirtan ulfaadhaa isiniin jecha namoonni hanga yoonaa hiriyaa koon ta'in sabiskiraayib naaf hin goone laayikii fi sheer koomentii naaf hin goone na waliin hirmaadhaa isiniin jedha. Jaalala obbolummaatiin sabiskiraayib laayik sheer naaf godha koomentii naaf godha yaada naaf kennaan isiniin jedha. Viidiyoo darbe keessatti jecha beektota sammuu namaa bohaarsan barnoota guddaa namaaf kennanii waliin ilaallee turre ammas illee itti fufnee isuma waliin ilaalla. Sababni isaa iddoon itti qoosan chaanaala biraa irratti hin qoosna hin jira. Iddoo tokko tokkotti immoo erga hojjechuun keenya noollee dhimma afaan keenya dhimma aadaa keenya bakka waa'ee Oromoo ilaallatu foolii Oromoo kan qabu iddoo tokko tokkottis itti maagnee wal barsiisaa walirraa barachaa deemna. Inni kun immoo dirqama keenyadha. Egaa kutaa lammaffaa qabadhee dhufeen jira jecha beektota baay'ee kan sammuu namaa bohaarsu abdii namatti horu jijjiirama guddaa namarratti fiduu danda'udha jedheen amana. Akkas jedha waan qabduuf rabbii kee galateeffadhu waan qabduun rabbii kee galateeffadhu nan dhabee yookiis na jalaa xiqqaate jettee waaqa irratti hin gungumin xiqqoo qabduuf waaqayyoon galateeffadhu kan itti siif guutu immoo isadha jedha jecha beektotaati. Wanti hundinuu yeroo qaba. Wanti hundumtu yeroo qaba. Miidhaginni yeroo qaba. Milkaa'inni yeroo qaba. Kanaaf waan kamiiniyyuu yeroodhaan eegi jechuu isaati jecha beektotaati. Galma ga'insa dhugaatiif gaaffii afuran tana of gaafadhu. Galma ga'insa dhugaatiif gaaffii afur of gaafadhu. Tokko maaliif kan jedhu waan sababa of keessaa qabudha. Maaliif? Lama maaliif hin taane? Kanan karoorse, kanan yaade, kanan hojjedhe maaliif hin taane? Lama maaliif an hin goone? Ani kanan yaade san, kanan karoorse san, kanan murteesse sana maaliif hin goone? Kun galma ga'insaaf gaaffii ati of gaafachuu qabdu. Akkasumas gaaffii ani of gaafachuu qabudha. Maaliif amma hin taane wantichi jecha beektotaati. Saree sitti dutte hundatti dhaabbattee dhagaa kan itti darbattu yoo taate bakka yaadde hin geessu. Saree sitti dutte hundatti dhaabbattee dhagaa kan itti darbattu yoo taate bakka yaadde hin geessu. Sareen amalli ishee dutuudha. Daandii irratti yoo nama argite nama qoccoluudha. So dhaabbattee saree si lolte sana dhagaatti darbatta yookiis kumbulluutti darbatta taanaan yeroo kee bishaanitti naqaa jirta. Saree tuffadhuutii bira darbi. Jireenya kee keessatti namoota yeroo kee qisaasessan namoota si dudduuba waa jedhan dhaabbattee waan hin jedhiiniin yeroo kee hin gubin bira darbi galma akka geessutti jecha beektotaati. Abjuu kee namootatti hin himin argisiisiin malee karoora kee hojii kee namootatti hin himin. Yoo himattee hiriyaa garaa keetti himadhu garuu gocha sana agarsiisi malee jedha jecha beektotaati. Namni gaafa barbaade of argate jireenya haarayyaa jiraachuu jalqaba. Namni guyyoota jiran keessaa guyyoota lama kan isa barbaachisu yookaas akka seenaatti guyyootni lama dhala namaa kan ibsanidha. Guyyaa dhalachuu fi guyyaatti dhalachuu ofii baranii guyyaatti of argachuuti jecha beektotaati. Maallaqni nyaata malee fedhii nyaataan bitu. Maallaqni qoricha malee fayyaan bitu. Maallaqni hordoftoota malee hiriyaan bitu. Maallaqni hojjetoota malee amantoota hin bitu. Kana jechuun maallaqan qabaa jechuun waan hundumaa qabaachuu miti. Maallaqni iddoo itti barbaachisus ni qaba, iddoo itti hin barbaachisnes ni qaba jechuudha. Maallaqni waan hundaa bituu hin danda'u. Kanaaf
Maallaqa hin qaba jennee of tuuluu of guddisuu hin barbaachisu waan jedhamudha ergaansaa jecha beektotaati. Namni hedduun gorsa yoo fudhate iyyuu kanneen itti fayyadaman beektota yookiis ogeessota kan dhagaan hunda yoo ta'an iyyuu kan hojiirra oolcha kan fiixaan baasan ogeessota yookaan isaan beektota jecha beektotaati. Namni hiriyaa isaatiif gaarummaa hin yaadne rakkinaaf saaxilamaadha. Namni hiriyaa isaatiif gaarummaa yaadne ofuma mataa isaatii iyyuu rakkinaaf saaxilamaadha. Namni akkasii ofii isaa qofa osoo hin taane namoota biroos ni madeessa. Kufaatiin namaattis eenyummaa akkasii irraa dhufa. Kufaatiin namaas nama akkasii irraa dhufa. Waaqni namoota akkasii nurraa fageessu jecha beektotaati. Wanti sodaatamuu qabu takkaanuu sodaadhuma mataa isaati. Sodaadhumti mataa isaa iyyuu waan sodaatamuu qabudha jecha beektotaati. Mana barumsaatti barattee qoramta. Jireenya keessatti qoramtee baratta. Jireenyi kanaaf ni ulfaatti. Mana barumsaatti beekumsa argattee dandeettii waa horachuu argattee isa baratte sana deebistee waraqataadhaanis afgaaffii yookiis interviiwudhaanis ni qoramta. Jireenya keessatti akkas miti. Qoramtee dadhabbii argitee kaatee jireenya keessatti akkas miti. Akka mana barnootaa barattee qoramtu miti. Qoramtee baratta. Kanaaf jireenyi ni ulfaatti jabaadhuudha iddoo kanatti jecha beektotaati. Qaamni kiyya hirriba dabalataa fedha. Kiisiin kiyya maalin godha? Garuu kiisiin kiyya maallaqa dabalataa fedha. Qaamni koo hirriba fedha. Maalin godha? Kiisiin kiyya garuu maallaqa fedha. Maallaqnis ni barbaachisa. Hirribnis ni barbaachisa. Sana gidduutti garaagarummaa tokkummaasaa gaarummaasaaf miidhaasaa adda baasanii ilaaluudha. Kanaafuu kunis jecha beektotaati. Madda hangafeetillee qabaattullee akka itti fayyadaman yoo hin beekne siif hin ga'u. Madda yookiis galii waa tokkorraa argattu qarshii ta'uu danda'a. Hangafeete yoo qabaattillee akkaataa itti fayyadamasaa hin beektu taanaan siif hin ga'u jechuudha. Kanaaf qaba jettee qisaasessiin haalaan itti fayyadamii jechuudha. Yeroo kee ta'uu danda'a, umurii kee ta'uu danda'a, maallaqa kee ta'uu danda'a. Haalaan itti fayyadamii hin darbaa. Wanti hin darbine waan hin jirreef haalaan itti fayyadamuun gaariidha jecha beektotaati. Jiruu kee jijjiiruu ni barbaaddaa? Ilaalcha sammuu keetii jijjiiri. Hanga ilaalcha sammuu keetii yookiis yaada keetiin jijjiirratti jireenya kee gonkumaa jijjiiruu hin dandeessu. Jireenya jijjiiruudhaan dur ilaalchota kee, yaadota kee jijjiirradhu. Galaanni of duuban deebi'u. Atilleen akka galaanaatti jiraadhu. Waan darbe irraanfadhu. Waan fuulduratti xiyyeeffadhu. Yeroo hundaa gaarii yaadi. Galaanni duuban deebi'u. Atillee akka kana waan dhabde irraanfadhu. Isammarra jirtuu fi isatti deemtu isarratti xiyyeeffadhu. Oromoon gaafa mammaaku bishaan darbe hin waraabanii waan jedhamu sanaan wal fakkaata. Kunillee jecha beektotaati. Fageenyi guddaan nama lama jidduu jiru wal hubachuu dadhabuudha. Namni lama waliin deemuu danda'a, waliin oolee buluu danda'a, mana tokko keessa waliin jiraachuu danda'a. Qaamaan wal bira jiraachuu hin taane yaadaan walirraa fagaachuudha. Kanaaf maatii keenya, ollaa keenya, hiriyoota keenya yaadaan irraa fagaachuu dhiisuu ni caala jecha beektotaati. Killeen takka ati kan kuftu yoo ofirraa abdii murattedha. Namni yoo sirraa abdii murate hiriyaan maatiin utuu hin taane ati ufuma keetii ofirraa abdii yoo muratte kufaatiin kee waan hafu miti yookiis waan oolu miti jechuusaati. Kanaaf ofirraa abdii murannu ofiif jirra. Waaqni gaafa nu uume nuun ofii keenyaaf nu uume. Nama bukkee hiriyaa abbaa manaaf haadha manaa mataa isaayyuu Waaqni tokko isaanii isaanumaaf uume. Kana jechuun abbaan manaaf haati manaa wal gargaaruudhaaf walitti isaan fide malee anaaf uume
kaayyoo koo wajjin, karoora koo wajjin, mul'ata koo wajjin. Hiriyaa koos akkuma kana isaaf uume walitti dhufne malee jechuudha. Kanaaf ati kan kuftu yoo ofirraa abdii dhabde qofadha. Eenyullee yoo sirraa abdii dhabe ati ofirraa abdii qabaannaan bakka yaaddee numa geessa. Kanaafuu ofirraa abdii akka hin murre. Nama iddoo yookiis bakka itti deemaa jiru beeku tokko dhaabuu hin dandeessu. Itti iyyitus, itti waccitus, arrabsitus, faarsitus, aarsitus nama bakka deemu beekaa jiru gonkumaa dhaabuu hin dandeessu. Namoonni tokko maaliif kan milkaanii argaman utuu jechittiin jedhamu jiru utuu kufaatiidhaaf eegamanii bakka yaadan sana ga'uudhaaf gurra isaanii qabatanii, ija isaanii qabatanii utuu dhagaanii akka waan hin dhageenye, utuu arganii akka waan hin argine akkasitti akka isaan jiraatan kan godhe kaayyoo qabaachuu, mul'ata qabaachuu. Namni bakka deemu beeku iyyaafis asaasaafis bakka hin qabu. Kanaaf bakka itti deemtuuf kaayyoo keetiif jedhii hin dhaabbatin jecha beektotaati. Kufaatii hin sodaatin. Wanta sodaattu qabdu bakkuma taa'uun, bakkuma takkaa taa'uun waggaa dhufu akkuma har'aa taa'uu sodaadhu. Gonkumaa kufaatii hin sodaatin. Kanaaf tiraay kan jettu kompiitar yeroo baay'ee irra deddeebi'i yaadee itti isheenuu takkaadhaan naman baastu jechuudha. Kanaafuu yaaluun sodaatin. Bakka har'a taa'aa jirtu waggaa dhuftus teessee argamuu qofa sodaadhu. Jechuun isaa irra deddeebi'i yaadii. Kufaatiin karaa taa'umsaa keessaa waan barama. Karaa shaakallii keessaa waa barama. Kunillee jecha beektotaati. Onnee kee jala deemi garuu sammuu keetti fayyadami. Onneen waan dhugaa namatti himti. Onneen waan dhugaa keessoon namaa mul'anni keessoo namaa keessaa burqa. Garuu sammuun hoogganaa qaama keenya guutummaa waan ta'eef sammuu keetti fayyadamii isa keessoo kee jiru mul'ata kee, karoora kee, abjuu kee sammuu keetti fayyadamiitii fiixaan baasi. Jecha beektotaati. Addunyaa kanarra namoota gosa sadiitu jira. Addunyaa kanarra namoota gosa sadiitu jira. Tokko warra waa dalaguu fi galmaan ga'u yookaas milkeessu. Warreen waa kalaqan yookiis warreen waa uuman. Lama warroota yeroo waa hojjetaman yookaas dalagaman warroota yeroo waa hojjetaman yookiis dalagaman ilaalan. Tokko warreen hojjetan yookiis warreen dalagan. Lama warreen isa hojjetamaa ijaan ilaalan. In hojjenne keessaan qabanii warra ijaan ilaalan. Sadii warroota maal akka dalagamaa yookiis godhamaa jiru gonkumaa irraa quban qaban. Inni duraa in dalagaa yookiis in hojjeta. Inni lammaffaa immoo isa dalagamaa jiru isa dalagamaa jiru warrootan ilaalle. Inni sadaffaa immoo warroota maal akka dalagamaa yookiis godhamaa jiru gonkumaa irraa quban qaban. Waa'ee isa gonkumaa warra hin beekne. Aniif isin isa kamiin akka ta'an tokkoffaa akka ta'an. Imalli kiiloomeetirii 100, 1000 tarkaanfii takkaan eegala. Imalli meetira 1000 tarkaanfii takkaan eegala. Iddoo guddaa ga'uuf, fagoo ga'uuf, fagoorraa kaata utuu hin taane asii tokko jettee kaata. Asii tokko jettee itti dhatta. 10 jedhanii tokko jedhanii, tokko jedhanii 10 jedhu. Kanaaf suuta deemuun kaayyoo ofii biraa suuta deemuun kaayyoo ofii nama hanqisu. Ariifatanii deemuunis kaayyoo ofii nama dhaqqabsiisu. Ati yeroo ofirraa amantaa qabaatte wanti hundinuu ni danda'ama. Ati ofitti amanamummaa yoo qabaatte wanti hundumtuu siif hin danda'amu. Gochuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf dursitee ofitti amanamummaa qabaachuun dirqama keeti. Osoo sababa kiyya hin beekin filannoo kiyyatti murteessin. Waan an filadheef anatu beeka. Mul'ata koo, karoora koo, keessa koo maal akka jiru kan beeku ana waan ta'eef
filannoo kootti hin murteessin keessa koo arguu hin dandeessu jecha beektotaati. Ganama yeroo hirribaa kaatu carraa lama qabda. Ganama gaafa hirribaa kaatu carraa lama qabda. Inni tokko abjuu kee wajjin deebitee hirriba sanatti deebitee rafuu. Inni lammaffaa abjuu kee fudhattee kaatee hojiirra oolchuu yookiis ittiin carraaquu. Abjuu kee waliin hirribatti fufuu yookiis ol kaatee abjuu kee dhugoomsu. Filannoon kan koof kan keessan abjuu keenya karoora keenya mul'ata keenya wajjin rafootu hin taane ol kaanee hojiitti jijjiiruu nuuf haa ta'u jecha beektotaati. Abdiin muratiin wanta guddaan yeroo fudhata waan ta'eef abdiin muratiin waan guddaa bira ga'uun yeroo si gaafata. Waan hedduu si gaafata. Kanaa olillee ta'uu danda'a. Maallaqa kee, umurii kee, haala kee illee si gaafachuu danda'a. Wanta guddaan waan guddaa bu'aa waan guddaa waan argamsiisuuf abdiin murii jecha beektotaati. Ati yeroo eegaluuf murannoo qabaatte galmaan ga'uuf murannoo hin dhabdu. Eegaluudhaaf murannoo qabaatte jennaan gaafa kaate murannoo qabda taanaan galma ga'uudhaaf murannoo hin dhabdu. Karaa geessee kan dhaabbattu yoo gaafa kaate shakkiin yookiis mamiin sammuu kee keessa jiraate qofadha jecha beektotaati. Ija bal'aa ta'uu caalaa kan nama gaddisiisu osoo arguu dandeenyu mul'ata kaayyoo keenyaa dhabuu keenya. Ija bal'aa yookiis ija jaamaa qabaachuu keenya caalaa osoo ija qabnu kaayyoo keenyaaf karoora keenya arguu dhabuudha kan caalmaatti nama gaddisiisu. Fakkeenyaaf namoonni addunyaa kanaa yeroo keessumaa bara kana keessa namoonni qaama miidhamtoonni baay'een isaa galmaan gaamanii yookiis immoo kaayyoo isaanii fiixaan baasanii namoota baay'ee argineerras argaa jirras. Kana jechuun qaama isaanii miidhame malee sammuun isaanii miidhamne. Ija dhabuun sammuu dhabuu miti. Finyaan dhabuun, gurra dhabuun, miilla dhabuun, harka dhabuun kun qaama malee sammuu miti. Kanaaf inni caalu ijattiin ilaallu kana osoo hin taane sammuutti yaadnu dhabuudha. Waaqni nu haa oolchu jecha beektotaati. Waan filattee dubbattu irra waan dubbattu filadhu. Waan filattee dubbattu irra waan dubbattu filadhu. Filadhuuti dubbadhu. Jechoota sammuu afaan kee keessaa ba'an, yaadota sammuu kee keessaa ba'an filannoodhaan hojjedhu yookiis godhi jechuusaati. Jecha beektotaati. Seequun gatii fuulaa dabala. Aaruun bareedina. Aaruun bareedina jijjiiruu. Aaruun bareedina jiru balleessa. Ofitti amanamummaan hiriyaa milkaa'inaati. Ofitti amanamummaan hiriyaa milkaa'inaati. Milkaa'ina qabaatte jennaan hiriyaa gaarii qabda jechuudha. Ofitti amanamummaan qulfii yookiis furtuu jireenya ofiiti. Ofitti amanamummaa qabaannu. Namni tokko illee hin dandeessu akkasiin jedhuuf hin eeyyaminiif osoo mataa kee ta'eeyyuu. Namni tokko hin dandeessu akkasiin jedhuuf hin eeyyamin. Namni tokko si madaaluu hin danda'u. Ofii keetii kan of madaaltullee yoo taate ofii kee keessoo keetiif illee hin eeyyaminiif. Waa tokko gaafa hin dandeessu sammuun kee yookiis yaadni kee tokko siin jedhu tokko immoo hin dandeessa gaafa siin jedhu isa nageetiifaa dhiisi isa poozitiifaa filadhuu ilaali. Inuma dandeessa jecha beektotaati. Yeroo hedduu mataa keetii fi nama biroo baraaruudhaaf gadi jechuu qabda. Yeroo hundaa waan eegalte takka bakkaan ga'e yookiis xumuri. Waan hin xumurre yookiis waan bakkaan hin geenye hin eegaliin. Ofumaa yeroo kee, haala kee, umurii kee sirkatti fixa. Kanaafuu ilaalladhuutii eegali. Ati yeroo ana hamattu ati ana ibsuu kee miti. Ofii kee yookiis matuma kee ibsuutti jirta malee. Oromoon gaafa mammaaku quba tokko namatti qabu qubni afur yookiis kanaaf immoo ofitti deebi'aa yookiis abbaatti deebi'aa jedha. Jecha beektota kana keessatti maal jedha? Ati gaafa na hamattu anaan ibsuu kee utuu hin taane ofuma mataa kee ibsuu keetiidha. Nama hamachuurraa, arraba keenya hamaarraa, dubbii namaa booressuurraa waaqni nu haa eegu. Kunillee jecha beektotaati. Waan fedhellee haa ta'u ati nama dhugaa sitti himu sana kabaji. Balleessaa keellee haa ta'u
nama dhugaa sitti himu kabaji. Nama sobaan sobee sitti goggoolu irra nama balleessaa kee sitti himutu caala. Kana jechuun namni balleessaa sitti himu karaa Rabbii yookiis karaa Waaqaatti illee si deebisa. Yaada jallaa yookaas yaada fokkisaa irraa illee si deebisa. Nama sana jaalladhu, kabaji, hin jibbin. Namni sun jireenya keessa dhugaatii fi Waaqaa wajjin illee walitti si araarse jechuusaati. Nama gammachiisuun bareedaadha. Garuu dursa mataa ofii yookiis mataa kee irraa eegali. Nama gammachiisuudhaan dura ofii kee gammachiisi. Nama ofii kee osoo hin gammachiisin nama gammachiisuu gonkumaa hin dandeessu jecha beektotaati. Akka gabraatti hojjedhu, akka mootiitti jiraadhu. Garba akkamitti hojjeta? Umurii isaa ilaallatu, nan dadhabeen jedhu, uf hin jedhu. Kan inni jiraatu immoo ati akka garbaatti hojjedhu, gaafa jiraattu akka mootiitti jiraadhu. Kana jechuun yoo hojjetan akka mootiitti jiraachuun inuma danda'ama jechuusaati. Jecha beektotaati. Nama si irraanfate tokko irraanfadhu, kalas ga'e. Nama si irraanfate tokko irraanfadhu, kalas ga'e. Nama si dhiisee deeme ati ganaa waa'ee isaa yaadda taanaan, waa'ee isaatiif sammuudha cabda taanaan, waa'ee isaa dhufee sammuu kee keessa deddeebi'a taanaan, yeroon kee gubateera, umuriin kee gubateera, karoorri kee si jalaa gubateera. Namni sun yeroo kanatti waa'ee kee dhiisee sammuu isaa keessa waa biraatu jira. Atis hin ga'a. Waa'ee isaa dhiisii keessaa ba'i yookiis waa'ee ishee dhiisii keessaa ba'i. Jecha beektotaati. Namni takka yeroo keetirraa daqiiqaa 10 yoo sirraa qisaases daqiiqaa 8 rakkina keetirraa. Namni tokko daqiiqaa 10 yoo sirraa qisaases daqiiqaa 8 rakkina keeti. Kana jechuun daqiiqaa 2 yeroo inni sirraa qisaases dhiistee kutuu yookiis deemuu ni dandeessaa jechuudha. Nama yeroo kee si jalaa gubu waliin dhaabbattee mormuun atillee yeroo kee gubaa jirta jechuudha. Yeroon warqiidha yookiis yeroon birriidha jedhu warri adii. Jecha beektotaati. Namni tokko yoo ati hin dandeessu siin jedhe hamma isaa si argisiise malee hamma keetii miti. Namni tokko hin dandeessu gaafa siin jedhu hamma isaa yookiis ofii isaa si agarsiise malee ofii keetii miti. Kana jechuun kan inni hin dandeessu siin jedhe otuu isa ta'e keessoo isaatti ilmaamee ofii waa tokko gochuu waan hin dandeenyeef siin illee hin dandeessu siin jedhe. Gaafa haamileedhaan kaatu, gaafa nan hojjedha jette ofitti amanamummaa sammuu kee keessaa qabaattu, kumni kumaatamni hin dandeessu siin jedhus sammuu keetti amanii ni mo'attaa, ni milkooftaa. Jecha beektotaati. Onneen bareedduu takka fuula bareedaa kuma caalti. Onneen bareedduun tokko fuula bareedaa kuma caalti. Namaa galaa. Jecha beektotaati. Kan biraatiif miti. Kan biraatiif miti. Mataa kee matuma keetiif mirkaneessi. Kan biraatiif miti. Mataa kee matuma keetiif mirkaneessi. Jecha beektotaati. Hanga mootutti namni tokko kolleensi quba hin qabu. Kanaafuu moo'i. Hanga mootutti namni tokko kolleensi quba hin qabu. Kana jechuun barataa fakkeenya fudhachuu ni dandeenya. Barataa mana barumsaa keessaa tokkoffaa ba'e namoota danuutu beeka. Barataa mana barumsaa keessaa kufee adeegame kan beeku muraasadha. Barataa akka beekamu kan godhe cimina isaaf dandeettii isaati. Atillee gaafa mootu yookiis gaafa milkooftu beekamtuu yookiis beekamaa ni taata. Kanaafuu carraaqii jechuudha. Jecha beektotaati. Hundi keenya ni dogoggorra. Ati garuu kaayyoo keetirraa abdii murattuuf dogongora sana sababa hin godhatin. Namni hin dogoggorre hin jiru. Ati garuu kaayyoo keerraa abdii murachuuf sababa hin godhin. Dogongorri sababatu ta'a. Sababa ta'atu hin taane dogongorri barnoota ta'a. Dogongorri waan hedduu nama barsiisa. Namni gaafa dogoggora karaa tokko irratti dogoggore gaafa achii ka'e garuu waa 10 baratee ka'a. Kanaafuu gonkumaa dogoggoran sodaatiin, jecha namaan sodaatiin, namaaf iddoon kennin. Dogoggorri dhala namaa wajjin
kan adeemudha. Dogoggorriif dhalli namaa addan ba'u. Namni dogoggorre nama waa'ee yaalledha. Namni dogoggorre nama waan haaraa bira ga'uuf fedhii hin qabnedha. Nama harka maratee sodaatee taa'udha. Ati immoo harka marattee sodaattee hin taa'in yaali. Dogongora kee keessaa waan kumaatama barta. Ana qabsaa'uu na argu dandeessa. Garuu anaa dhiisu arguuf hin teessu. Ulaan gammachuu takka yeroo cufamte tan biraatu banama. Garuu nuti yeroo hedduu deddeebinee ulaan nurraa cufamte sana waa laalluuf tan nuuf banamte sana hin agarru. Ulaan gammachuu takka yeroo cufamte tan biraatu ba'a. Nuti garuu isa baname ilaallatu hin taane isa cufamaa laalla. Isa amma keessa jirruuf satta deemnu utuu hin taane isa kaleessaa isa darbe ilaalla. Kun immoo miidhaan isaa yeroo keenya isaarraa haala keenya isaa ammaa hojii keenya isaa amma keessa jirru miidhaa jechuudha. Yookaan qisaasessaa jechuudha. Egaa jecha beektotaa kanarraa waa hedduu akkasiin barattan, warri na dhaggeeffattan, waa hedduu akkasiin bu'aa argattan nan beeka. Kanaaf iyyuu warri isinitti tole, warri isin gammachiise yaada naaf kenna. As keessaa isa kamtu isinitti tole, isa kamtu karoora keessanii wajjin, jireenya keessanii wajjin wal fakkaata. Jabaadhaa. Kanaaf amma viidiyoo haaraadhaan walitti deebinutti nagaadhaan naaf tura. Sheer, laayik, koomentii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Guddaa galatooma. Bakka jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u. Nagaatti.